السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف جمتوت في جالة أمتوت جرتني خير الحمد لله ربي خير كيس سناجر عجي سبكندتو حرق بابو متي إيميلي توكو بناميت انجرو جتشو لك جوال الرجرو باسبوردي سادا دغتن يوكنو لكوسي إني سنبنتني هداميك أما اللي وانغو تولالتني إيميلي قديمة فاجتشو دنامني باسبوردي سادا قد جي لكوسي mungkin lakkoofsi jalaa dhaabbatu mala haala saniin rakkatami haala imeeli bijiru san baasboordiitti gabaabumatti karaa xariiqa basiixan itti jirjiirrattan isin argisiisa. Amma fakkeenyaaf googilii kana kee gallaa imeelima sanirra galuuf jechuudha baasboordii jadiida baafachuudhaaf ergasii bakka profaayilii kanarra tunnaa imeelii irraa jirjiirrachuu feetan san irratti amma fakkeenyaaf an amma isa jalqabarra jira jennu imeelii hundinuu hojii adda addaan qaba waan ta'eef isa tokkoffaa kana guwaan galee bakka tanaan dhaa jechuudha achitii bakka barbaadina haa geessuuf amma asitii na fide jechuudha argitanii amma bakka tana guwaa na fidee ka'e maal godha ka jalqabaa irraa ka lamaffaarratti as dabarsaa jechuudha gaafa kana oli butaa haga isaa jennaan amma fakkeenyaaf haga lakkoofsallee jirjiirrachuu feetan asumaan irratti dhootanii baasuu dandeessanii lakkoofsa jechuudha. Amma kun oli buttanii haga isa jennaan haga kun bakka baasboordii itti dhuftan kana jechuudha. Baasboordii as kee jiru yaa beettanii yaa wallaaltanii as kee jira asirratti dhootanii imeelii san beettanii yaa wallaaltanii akkanatti guarratti dhootanii isin jettaan bakka itti guutan isin gaafata jechuudha. Yoo isuma jiru san jiraachuu isaadhaa sabachiifatuudhaaf yaadachuudhaaf feetan ta'e asumarratti itti guutanii neekist jettanii jechuudha. Yoo kan inuma yaadanne ta'e forgeet paaspoort jettu kana dhootanii bira darbitan jechuudha bakka tanaa. Haala saniin ol buutanii kaatanii ka imeelii irratti dhufu kan argitanii anama koodii isin ergu jechuudha. Asirratti rukuttanii ergasii bakka itti barreeffatan imeelii isin galchaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma rukutee ta'e kunoo imeelii irratti na fidu wanni na erga jechuudha. Risaalaa na erga amma jirjiirrachuu waan hin feeneef imeelii risaalaa inni imeelii irratti na erga kana fudhadhee ka'eetiin bakka paaspoortii jirjiirradhu na dhaqa jechuudha. Fakkeenyaaf ani jirjiirrachuu hin feene haa ta'u erga sitti koodii itti guuttanii kaatanii olii fi gaditti bakka waatti barreeffatan isin fida suni maali jennaan paaspoortii jadiida itti guuttattuudhaaf isa fi barbaadan sanboodina keessatti gootanii dhumate jechuudha. Jirjiiramee jira karaa kanaan jirjiirrachuu dandeessanii isiniin jaa lakkoofsallee akkasumatti isa kee jiru keessaa baaftanii itti galfachuu yoo feetanii akkuma ammaa silaa isiniin jessan erga dibuuttanii kaatanii irratti dhootan bakka lakkoofsaa kana inni keessaa hin qabne itti galfatullee yoo feetan akkasumatti yaanii oofachuu dandeessan isiniin jaa. Akkasii amma bakka xiyyaa tanaa irratti dha'e na dabarsaa alaa kulliin warri barbaadan jirjiirrachuu dandeessanii biraan shaggaramtan isiniin jaa. Kun amma dileetii yoo fedhe keessaa baasuu yookaan ta'adiilee yoo fedhe asitii dha'e ka barbaadu san itti galchee risaalanni dhufte irratti galchuudha. Akkasii wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.